Ethiopia Today. biyya kana keessa jirtan namoonni kaabarra kibbarra lixarra jirtan namoonni wantan jedhu kana dhageessan labsii wandaboo keessan dullaa keessan furadhaati qottoo keessan gasoo keessan furadhaati karaatti ba'an aduukaa labsii sadii sayyuu labsii namoonni wanta kana dhageessan labsii wanda biitii keessan surree keessan gasoo keessan furadhaati warri haadha manaa qabdan haadha manaa keessan furadhaati warri friendii qabdan labsii warri hiriyaa qabdan maajiistu ani anaanu silumayyuu kaaka maali qooqamoonni keessa jiru baashii dhageessu namoonni surree qabdan labsii qottoo furadhaati labsii wanda biitiin labsii namoonni tokko tokko qottoo ta'uun isaanii nafanii furadhaa labsii manni gubataa labsii naman takka Mana kita kita warga dulu begati, mereka berkabut sini. Warga mereka kabut balik. Barreeffamaan nu gaafadha. Galgalchaan nu gaafadha. Harkisa miti waan hojjechaa jirtu argite. Tokkummaa hin qabani. Tokkummaa malee waan daandiitti baatee biyyuu deebii galee karaa kenna. Kun hidhamuu yoo qabdu. Gaaffii tokko tokko gaafatu. Gaaffii kan. Bishaan galee bishaan galu. Kurraazii bitii qabsiifadha. Abbaa irraa jallisna. Osaa. Baay'ee gosa. Inni lammaffaan agaabaachuu dandeenya jaarraalee qafaa hoggaamee. Abbaa takka maal darbatu? Awwaaleedhaati kan dhagaan sirra taa'u. Awwaala beena kan dhagaan sirra taa'u fi dhagaa bu'uuraa kan daba tokko taa'u. Agaan dhagaa isa kan. Ajibaatu mere. Eesura ka. Agaan dhagaa isa kan. Ija isa kan ilaala. Eesura ka. Kan darbatu. Ati mee sammuu kana akkamitti teessu? Wayi mee sagaan jiru. Waan baatti jirtu kanasi. Sammuu furri. Ittiin bu'in mee. Waan baatti jirtu kana lafa kaayiti. Humna kee ol lafu. Kuniyyuu si gaafachisa. Kun humna kee ol lafu. Kuniyyuu si adeemsisa waan baatti jirtu beektu waan. Sammuu kana achi taa'urraa. Abdaa yemmuu gaariiti. Baasii himati. Baasii kana taa'are. Akesti kan ifi formalee dhuftas gabbaa maal taasisu wala dhaggeeffannu. Wala dhaggeeffannu isinitti hima dhagaa keessan lafa kaa taa'e lafa dhagaa. Kanaaf yoo falmachuu barbaadani dhagaa keessan lafa kaati falmaddaa mirga falmachuu qabdu waan ta'eef dhagaa abdullaan barbaachisu. Kanaaf tokkummaa waan ta'eef yoo wal dhaggeeffannu formaalee dhufa. Kanaaf tokkummaa taanu wala dhaggeeffannu isinitti himaa jira. Yoo wal dhaggeeffanne tokkummaan dhufa ammayyuu. Wal dhaggeeffannu taanaan tokkummaa yoo dhufu. Gaafa dhaggeessanitti mene kanaaf tokkummaa waan ta'eef tokko taanee adeemnu. Misalsheen abbaan argitan nuti qoostu garuu maaf hin gorstoti? Hin baddeeni jalaattu. Tokkummaa. Yaa ilmaan.